Wala barakaatu ashama harka fuune ilmaan oromoo warreen amantii musliimaatiif warreen amantaa biraatis baga jiraattan isinii jecha egaa har'aa hojii xiqqoo takka isinitti agarsiisuu fedha. Hojiin xiqqaatti hin qabdu waa sadi qofarraa akka hojii tokko uumtan jechuudha fedha rabbiitiin daawwadhaa isiniin jamtootaa fi jaallatamtoota kiyyaa wanti suni maal inni jechuun keessaniin oolu. Egaa tokkoffaan waan kana jechuudha sibiila kana namni hin beekne ni jira jedhanatti hin fakkaanne hin yaadu. Inni kun magaaziidha yookiin mishaara. Kunis bismaara jechuudha. Bismaaraan illee jallattuudha nutti kolfina qajeeltu illee ni qabna. Egaa kun immoo madoosha jechuudha. Shaakush kuni madoosha kun immoo xaawulaadha. Xaawulaa kanarraa maal akka hojjennu nu daawwadhaa isiniin akkuma isinitti agarsiise xaawulaa tokko isinitti agarsiisee jira. Kana xaawulaa kana wajjin 2 3 kana wajjin 4 jechuudha. Isa kanarraa waan hojjennee isin agarsiifnu nu daawwadhaa isiniin jira. Dhuma viidiyoo keenyaatti nu faana bu'aa sabiskiraayib shaayir laayik godhuudhaan fooloo maal hunda godhaatii nu jajjabeessaa isiniin jenna. Egaa xaawulaa kana guddaa kanas akkanatti murree jechuudha. Akkana wal qixxeessinee murree hojjennee isin agarsiifna. Nu faana bu'aa nu daawwadhaa. Sheer laayik godhaa isiniin jenna ilmaan oromoo. Akkanatti murtanii 2 godhatta. Dura isa kana qofa ture. Ammas maxxaree kanatti dabalee jechuudha. Kanarraa mure. Aga dhuma isaa na wajjin ture.